Gadaya, Drobu, Bunte, Dolorge, Dagarke, Lucaro, Lasuke, Abjaji, Makosi, Overtorto, Dulu, the Navaga, Lugaro, Giloba. Hi, Gadayas, Watalo Babu, Bemurtes, Dolorges, Yangerges, Okaro, Lapsuges, Aribiorsis, the Magita Orsis, Gulu, the Navagas, Luhayos, Lugarums, Gilobas. Hagartan kuni galmodaati odaan kuni waggaa waggaan saddeet gadooma ganni torbaaf ji saddeet keessatti yeroo dhufaa gogeeshananiinu akka nuu dhaabama guyyaa 27 jaarame ar 27 akka gartan kan goodamam odaa bulantanamma ammi horiin galeeloon elmanne hallachi hidhadhe waddeessi fudhadhe maxaarri waan qarin naqatiin fuuldura waan jirtuufi waddeessi qaba daannis qaba fudhadhe lallabee miyyuutii naqadhe baddooti hidhaara takkan hidhadhe gaadiin hidhaa kafirran qabne kophee tanaan har cufirri yaanee murannee eebbifanne abbaa warra kafotu tana nami abbaa warra jedhan hawla kan kee qubatu abbaa warra ha dubru fuul makkalaaf ayyuulle cufuma qixxee yaa'ee bul huusa karra bul huusi kunam harra bul hartiyyam huusa bula kireef gartan suni waraanichi dhaabatte huusa naaf harra bula nadhii fudhate guyyaan kuusi harra bul arqa maali manya deessa keessa fiixee hawattu adula aadaani guyyaa gadaanota butaarraa kan huusaa karbula tanaaf amma karrabba gadaa buudhum nadhi kennineef akki hangaa baalli fuudhaa gorma marmaara jedhe innillee nadhi taani nu eebbis eegi jalqabne kalee galma 27 jaaranii afaan goodanii galma afaan goodanii jaarsiman galma manaa gala uyyis qaba yoo keessa baatamma garjilaa deebanuun baaddeemta deebanuun jechuun sangaa umbaa abbaa gadaa duraa butume duraa qalanii sangaa kana yaa'ii cufti itti bayyaa hiriirrata halkan waariitti naannoo sa'aatii 3tti jilodaati baane odaa bullee saanamaan bullee kopheen nu ballatte moonaan nu ballatte odaa horree saanamaan horree tan dhaatan waa kadhata bulte waaq namaalleen kadhatta saalleen kadhatta nagaan kadhatta roobin kadhatta ormaata bultumin kadhatta waan cufaa waan lubbuu qaba uumam lubbuu qaba cufaa in kadhatta jechuudha. Yaa'ii gadaa sadeen booranaatu jiltaniin qaba galmoota dhaabanii
abbaan gadaa arbooraa hin dhaaba hawattuun hin dhaabdi hoonnituun hin dhaabdi odituulleen hin dhaabdi ammoo odaan kunin jiloota gurguddoo gadaan hojjeta keessa tokko ta'ee galmi ammoo odaa kunini ayyaan boorana 27 jira ayyaan 27 kana injaaranii guyyaadhaa kana afaan gootanii am jilaan deemuu jiran jilli galma akkanaa yoo deemte gada sadeenuu irratti galat baannachuu jira galati kunam yoo fedhatan duuba amma kaan mar'asi fedhatan kunini warram yoo waaqi jedhamu warra abbaa gadaam hagarte baalli fuudhuuf deemirratti gada sunti daran argarte ayyoota garba ayyuun amma hameedhicha armaan duratti qara lallabatanii dabranii jiranii amma ayyuun afammoo ayyuu garbaati ayyuun garbaatu nam yoo baalli fuudhanii duuba amma gada taanti dabarsan am galat hayyoo fedhatan wanni guddoon nami fedhatuufi galati kunam habooraan guutuuti. Jilii odaa buluu duudhaaf safuu isaa eeggate guyyaa har'aa xumuramee jira. Bif duudhaa isaa eeggateen xumuramuu isaatiif akka waajjira aadaa fi turizimii hordoffii taasisaa deeggarsa taasisaa cufaa tolchine uummati Oromooilleen jilii odaa buluu kanarraa waan hedduu baratennee ineenna. Kanaan itti aansuudhaan jilooti garaagara jecha jila odaa buluun booda jil garaagara baalli guddaan duratti taasifamee jiru waan ta'eef ummati Itoophiyaa ummati Oromoo sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtan jil baalli hangaftichi Oromoo kan irratti argamuudhaan jil akka nurraa hobbaastan. Tuzi